jaalalleen koo duraa bultii jireenya koo diiguudhaaf karoorfatte. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladhee guddadhees magaalaa Baakkoo Tibbee keessattidha. Barnoota koos kutaa 1 hanga 10tti achumatti baradhee xumure. Qabxiin maatirikii kutaa 10ffaa waan naaf hin dhufneef hojii daldalaa maatiin keenya hojjetan irratti gargaareen akka bakka bu'aatti hojjechuun eegale. Maatiin kiyyaa mana nyaataa kan qabanii fi mana baaburaas bakka lamaa kan qabanii ture. Anis barnoota koo kutaa 10ffaa maatirikii akkan dhabeen qabeenya maatii koo kana adda durummaan to'adheen abbaa koo waliinis akkuma inni jalqaba irratti waadaanaaf seene bu'aa qixxeedhaan hojjechuun eegale. Yeroo gabaabaa keessattis jijjiirama guddaa fi gabaa gaarii argamsiisuun mana buutikii tokkoo fi mana sibiilaa maddiitti eegalsiise. Haa ta'uutii garuu kanaan booddee abbaa kiyya waliin walii galtee dhabne. Sababa kanaanis dhaabi jedhee waan na gaafateef mana buutikii koo fi mana sibiilaa koo qabadheen guutummaa guutis kan koo ergan godhadhee booda abbaa kiyya irraa addaan baheen hojjetachuun eegale. Seenaan jaalalaa koo kutaa 8ffaarraatii eegala. Dubartiin ani baay'ee jaalladhee fi ija kiyya keessa seente maqaadhaan Aati jedhamtu yeroo sanatti kutaa 6ffaa barachaa turte. Dubartii baay'ee bareedduu fi ija namaa keessas lixxudha. Haa ta'uutii garuu akkan ishee gaafadheetti battalaan gaaffii jaalala koo naaf deebisuu hin dandeenye. Kutaa 8 kutaa 9tti yeroon darbu waggaa tokko booddee irra deddeebiseen gaafachaa ishee waanan tureef tole jettee deebii kiyya naaf deebiste. Anis guyyaa sanarraatii kaasee yeroon qaburraa isheef qoodeen jaalallee koo waliin bakka wal arginetti waliin dabarsuu fi waliin taphachuu eegale. Ani keessa kootii baay'een ishee jaalladha. Jalqabuma gaafan itti dhiyaadhu bultii ishee waliin dhaabbachuuf malee jireenya ishee balleesseen karaatti hambisuudhaaf isheetti hin dhiyaanne. Jaalalleen koos baay'ee na amanti ture. Kutaa 10ffaa argan xumuree hojii daldalaa irratti maatii koo waliin ergan bobba'ee booda waggaa tokko booddees nan si fuudha jedheen guyyaa gaa'ela keenyaa murannee aniif jaalalleen koo wal eeggachuu jalqabne. Haa ta'uutii garuu karaa maatii ishee dubbiin gara biraa ka'e. Jaalallee koodhaaf diyaaspooraan fuudhuuf jaarsa gara maatiitti ergate. Jaalalleen koos dubbii maatii ishee dhaqee maatiin ishee tole jedhanii akka fudhatan isheenis tole jettee fudhachuu ishee jaarsi isaanitti ergamee torbee 2 booddee dubbiin gurra kiyyaa buute. Anis jaalallee kootiin maal gochuu jirtaa jaalala keenya hamma kana waliin dabarsine addaan kutuuf immoo jedheen yeroon ishee gaaffu ana miti maatii kiyyatu na dirqisee akka ani isatti heerumuuf fedhii kiyyatoon gaafatiin isaantu tole jedhe malee erga isaan tole jedhanii deebisanii fi ani maatii kiyya kanaan booddee qaanessuun barbaadnaan jettee anaan qaaneessitee deebii kiyya naaf kennite. Anis baay'eetti gaddeen guyyaa sanarraatii kaaseen anaaf ishee walirraatii adda baane. Akkuma isheen anarraa adda baatettis aariin guddaa mataa kiyyatti dhuka'uun dubartii gara biraa akkan dafee fuudhuuf keessi kiyya na kakaase. Baatii 2 gidduuttis dubartii isheerra baree fi simboo ishee caalaa qabdu maatii isheetti ergadheen maatiin ishee tole fuudhuu ni dandeessanaan jedhanii anis yeroo sanatti qarshii gahaa waanan qaba tureef fuudhuudhaafis guyyaa muradheellee waan hin tureef battalumaan gaa'elabeen jaalallee koo lammataa kana waliin bultiin ijaarradhe. Aarii jaalallee koo jalqabaatu waan hundumaa kanatti na seensise. Haa ta'uutii garuu jaalalleen kiyya jalqabaa dargaggeessi diyaasporaa ishee fuudhu ishee laallachuudhaaf magaalaa Finfinneetti ishee beellame. Deemtees wal arganii maal isheetu akka isatti toluu baate beekuu baadhus jaalallee isaa kana gajee akkuma isheen mana maatii ishee geesseettis maatii isaatti bilbiluun ani mucayyoo kana hin barbaadu yoo isinitti tole nama biraanaaf barbaadaa jedhee abjuu jaalalleen koo duraa ji'a 3 ol karoorfatte isatti heerumuudhaaf qophii hundumaa xumurtee anaanis nagattee simboo ishee gara biyya alaatti harcaasuuf miila kaayyoo karoorfatteen gadda keessatti deebistee cuuphamte.
Barnoota ishee yeroos barachaa jirtullee mooraalii ittiin barattu dhabdee addaan kutte. Dargaggoonni garaagaraas seenaa ishee waan beekaniif siin cubbuu jaalallee kee abaluutu si qabee kanaan booddeeyyuu jilbaan si deemsa jedhanii itti qoosuu jalqabani. Kan diyaaspooraan sin barbaanne kanaan booddee gabareenuu sin barbaadu jedhanii mandara keessatti wal harkaa fuudhanii ishee qoccalu. Yeroo isheen diyaaspooraa sana bira deemtee deebitu ani bultii dhaabbadheen ji'a tokko fixeen jira. Turtii kana booddees jaalalleen koo lammataa bakka hojii kiyyaa dhuftee cubbuun si balleessitu anaan kana godhe waan ta'eef ifa manaaf godhi jettee gad jettee na kaafatte. Haati manaa kiyyas na bira dhaabbatti turte. Jaalallee koo duraa kana waliin turtii waggaa lama akkan dabarsee fi aarii isheedhaan akka ani ishee fuudhees haati manaa kiyya ni beekti. Anis jaalallee koo duraa kanaan dhiifama godheefiin kanaan booddee garuu waan wayyuu duubatti deebi'uu akka hin dandeenyee fi bakka inni ga'e isheetti argisiisuun haadha manaa koo waliin illee akka wal dubbisaniif walan isaan barsiise. Haati manaan koos wal bartee guyyaa sanarraatii kaasee garuu mana keessaa nagaa naaf laachuu didde. Jireenyi kiyyas jeeqamuu jalqabe. Bultiin ijoollummaatti ijaarra kun seeraan bulchaaf humna kiyyaa ol ta'e. Haati manaa kiyya baay'ee na shakkuu eegalte. Baha koos gala koos ni to'atti. Akka carraa ta'ee yeroo tokko magaalaa fiinee deemeen meeshaa suuqii kiyyaaf ta'an buutikii garaagaraa bakkan bitaa jirutti jaalalleen koo duraa na hordoftee haadha manaa kee hiikii anaan fuudhii jettee na gaafatte. Yeroo sanatti hiriyoota ishee waliin ture kan isheen na bira dhufte. Anis dubbiin ati jechaa jirtu kun gonkumaan danda'amu hinumaayyuu anaan maaliif hordofteetee otuu haati manaan kiyya na dhageessee jireenya kiyya diigdi jedheen yeroon ishee gaafu silaas anatu dogongoreera malee kan ati jaallattu anaan malee ishee mitii diigiitii ana waliin ta'inaan jette. Baay'ee ishee xaareen akkam jireenya koo diiginaan jetta jedheen dhumarratti kaballaatti cufeen meeshaan bitaa jirus bakkuma sanatti dhiiseen deebi'een gara magaalaa baakkootti malee. Otuun an magaalaa baakkoon ga'een dura akka magaalaa Finfinneetti jaalallee koo jalqabaa kana waliin wal arginee fi karaarra dhaabbannee waliin haasa'aa turre suuraan kaasamee haadha manaa koo bira ga'ee ture. Haati manaa koos battala ani mana galu kanaan booddee anaaf si adda bahuu dandeenyaa jettee ni gaafatte. Maal taatee maal argiteetii maal dhageesseeti jedheen yeroon isheen gaaffu wanta dhageessee fi wanta argite tokko lamaan natti himte. Anis lakkii dhiisii jireenya keenya addaan qooluuf dubartiin kun akkana narratti raawwachaa jirti jedheen yeroon haadha manaa koo gaafadhu ati ammayyuu anarra ishee jaallattaa situ waamee bilbilee achitti ishee beellamee wal argitani naan jette. Anis dhugaa jiru boo'ee irqinfadheen fuuldura isheetti jilgeenfadheen kanaan booddee dubbii kana narra kaasini. Sababa isheef jedheen meeshaan bibbiteeyyuu achitti dhiiseen dhufe. Deemtee namoota buutikii biraa bitaan ture sana gaafachuu hin dandeessaa kottu bor ganamani deemnan jedheeni. Haati manaan koos yeroo dhumaadhaaf na amanuuf ganamaan kaanee gara magaalaa Finfinneetti imalle. Akkuma bakka buutikii sanaa anaa fi jaalalleen koo jalqabaa wal mormaa ture sana geetis namtichi abbaa suuqii buutikii irraa bitaan ture sun afaan Oromiffaa xiqqoo waan dhaga'uuf hiriyoonni jaalallee koo jalqabaa suuraa nu kaasaa jiraatanii fagoorratti waan isaan argeef anaa fi jaalalleen koo duraa wanta haasaa turre sagaleedhaan waraabaati ture. Kan inni jalqabe garuu jalqabarraa kaasee otoo hin taane haadha manaa kee hiikiitii kanaan booddee na waliin ta'ee sagalee jedhurraatii kaaseeti. Haa ta'uutii garuu daqiiqaa 30 ol dhaabbanni waan odeessineef harka caalu waraabbatee ture. Sagalichis sirriitti ni dhagahama. Akkuma isa bira ga'ettis ani waa'ee kee gadi fageenyaan beekuu baadhus haasoon guyyaa sanaa fi aariin adda keerraa argaa ture garuu wanti ta'e booddeellee akka dhalatuu danda'u waan na shakkisiiseef kana siif waraabeeraa yoo si fayyada ta'e dhaggeeffadhu naan jedhe. Anis guddaa sagalateeffadheen wanta inni naaf waraabe sana fudheen haadha manaa koo waliin dhaggeeffachuu jalqabne. Haati manaan kiyyas gurra isheetiin dhageessee baay'ee dibamte. Namicha kanas galateeffadheen meeshaa kiyyas naaf kaa'ee waan tureef walitti qabadheen kan hafes bibbituun deebiseen gara mana kootti gara magaalaa baakkoo deebi'e.
guyyaa sanarraatii kaasees haadha manaa koo waliin jaalala dhugaa fi shakkii waliin qabne waliif qoonnee hanga har'aatti daa'ima lama Rabbi nuuf kennee waliin godhannee jireenya keenyas magaalaa Baakkoorraa gara naannoo addaa magaalaa Finnee magaalaa Sulultaa jijjiiruun jireenya gaarii jiraachaati jirra. Aariin wanta naman gooniin qabu. Haa ta'uutii garuu waan hundumasaa obsaan dabarsuun dhugaa jiru kun furmaata walii kun rakkoo jireenyaa furuun ni danda'ama jedhu dhaamsa isinii qaba. Jaalalleen koo duraas anaaf haadha manaa koo adda baasuu dadhabdee inaaffaan sammuu ishee xaxee jira. Har'ayyuu taanaan jireenya ishee guutuutti wanta gaarii nawaa fi jireenyi koo gara fuulduraas milkii gaarii fi gammachuu guddaa akka argatuuf kadhannaa keessaniin na gargaaraa jaa. Ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'uchaa guyyaa har'aa seenaa jireenyaa obboleessi keenyi magaalaa Sulultaarraa nuuf ergeessiniif dubbiseen ka'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Yaada jajjabinaa obboleessa keenyaaf qoodaa ijoollee asumaan kabajaan isin gaafadha. Obboleessa keenya Rabbii gara fuulduraatti illee jireenya keessiifaa milkeessuu maatii keessiifaa eebbisuu siin jechuu barbaada. Kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaata. Akkasin irraa barattaniif itti bohaartan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Maarreessinis laayikii fi sheer gochuun deeggarsa keessaniin na waliin turaa jecha akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufuu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee dhiyaatti. Isinillee sabskiraayib gochuun maatii kiyya argatatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa yoo qabaattan karaa teelegiraamii fi waatsaappii lakkoofsa bilbilaa duwwaa 937 naaf ergitanii irra hirmaachuu ni dandeessu. Hanga yoonaatti illee na dhaggeeffachaa waan turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jecha qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti addunyaa jirtan maraan fayyaaf nagaa isiniif haa ta'u. Horaa bulaa.